jiraate kobleetti tiyyaati saniifin dhiinni isirraa bu'ee kono ijaarsi akkatti jiru mana keessattis mush isin viidiyoo argatan bachuudhaaf namni lafee barbaadan isiidha. Onnee jabduu qabdi maashaallah tabarakallah ammallee ganaalee itti siyaada balu jaarsa kee rabbi siyaa fayyisu siinjaa abbaan bizaa du'aa godhaaf siinjaa isinis gaafa hin nagaattis ni beeytanii waa inni haasoo fi akka jaartii isaatti sarkallaanne waa abbaa manaa dhagoo inshallah akkobaan fara maamza la kobaan la abbaan manaa jiraachuu filadheetiin jira la abbaan manaa jechuun safaataa miti waa hundaafu gaachina ne hayyuu namaa gaarii namaa ni beeytanii garuu maaliif arraan tana miidhamus miidhaa sana obseetiin dabarsa maaliif kum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan jecha kunoo arra as geenye alhamdulillah isinis baga jiraattanii salaamtaan teenya ta'uun irraa burqite isin bira haadha qabdu jecha arraan tana haadha bilaal na bira argama maal jette arra wanni si dhufeef an viidiyoo maa irraa marinni malee mana isaanii haadhafaatu maal jira bas haala isaan itti jiran haala suuqannee isaa hedduu nama gaddisiisu wanni deebi'ee irra viidiyoo tanaa maruun akkaan maruuna godhe haala isaan keessa jiranii keessaa warreessi abbaa Hamzaa itti nambisne haala suuqannee isaa isii irra dhufe kanaatu viidiyoo tanaan na kaachisiise dhufee tumaan isas gaggaafachaa isis akkam jirtaa jechaa biraa deemu jira. Yaani namni as keessa jiru mush viidiyoo qofa hojii maruu qaamaanis wal dhufee akkam jirtan nagaa jee arbu shirin sabal bira dhaabbachuun waan jiraati. An akkasittiin qaamaan bira jira arragaa dirqamaa viidiyoo nama richiisee dhiiga isii irraa yaa'ee agartanii turtanii Hamzaa Fatiha. Ani gaa dhugaadha. Kalee baarna dha'ee ture viidiyoo kalee gadhiisni irratti harkanii jiran daawwattoota irra hedduu rifatanii jiranii galatoomaa garuu ani uleen abbaa mana kiyyaa nallee miine. Namni isaarra bahee namni dhejee dubbachuus natti ulfaata. Maaliif abbaa Hamzaa isaa fayyaa qabu takka harka irratti laatee hin beeku. Takka harka laachuu miti takka sagalee jajjabdu waan anjee hin beeku. Garuu arraan tana nadhee dhugaadhaa ilkeetu na dhiyyee nillee miidhamne. Alhamdulillah silaa miidhamees nan sossoone. Balloonni akkuma si keessa jeetiin didee. Garuu yeroo itti jiru kana yeroo miidhamee jee himannaa abbaan mana kiyyaa dhiyeessuuf miti. Arra dhukkubsadus laaladus obseetumaan innummaan naa fayyinaan yeroo fayyee booda waan hin jiruun godhaa malee amma uleen isaas natti mul'atu. Ani amma waan na mul'achuu jiru wallaan isaasii fayyaa isaati malee naaf fayyaa ni fayyaa yoom geessinee wallaanamee akka duraa hin naa deebi'ee aadaa malee uleen tiyyaa yeroo ulee himadus hin qabu yeroo isa komadus hin qabu maaliif bakkee komisan hin jiru innis anis arra uleen abbaa Hamzaa waan ammiitu namiidus ni dubbadhu jechuu kiyya alhamdulillah garuu ani hin miidhamne alhamdulillah baga rabbis baasata kanaati hordofaalee kamtu keenya ummaa Hamzaa uleen abbaa mana kiyyaa humaanan gootu innummaan naa fayyinaan an fayyaa isaatiin barbaadaa fayyaa qabaatee nan dhooyne dhibduma isarra jirtuun na tumsiisee jechaa jirti nama dafee naman tuqu maaliyyaa jaartii isaa arra gizee dhukkube mana keessatti gizee jaartii amma harkatti laachuu eegalee arra jaartii dha'ee boruu ilmaan dhawa rabbi fayyaatti haa ta'uu rabbi fayyaa haa duraanii haa deebisuuf ijaatu waa'ee godhaa fi atillee laatanii siin jedhu duraanuu hedduu sabrii qabda rabbi sabrii si haa kennu. Amiin amiin durri sanuma garuu alhamdulillah ani abbaan Hamzaa anuma tanaa malee amma karaa ilmaanillee hin gorree maaliif ilmaansa bakkee san hin geenye ani amma waaniin anumarra akka anarra waatti godhanii na fakkaata dubbumati jeta qofa. Tayyiba maati waatti godhanii kana eenyu waatti godhaa shakkita jaartiin takka yaani bakka hedduu shakkiin nama seenti eenyu waatti godhaa shakkita wallaansoo akkamitti nama godhe kana eessa dheexee laalte eenyutti fidda akkamitti yaala isaarra yaani qorfata jirta akkamitti wallaana akkamitti nama waatti godhe kana beeka. Ani amma bakkee tana dhugaa rabbi Allah alam ani zanillee batuun barbaadu akka jaan namni waan raabate dila waadaa jaa namni irraa dhukkubsatees akkasuma ani amma abalus jechuun danda'u rabbumaa beeka tanallee diliin seenu garuu rabbumaa beeka rabbiin takkichaa ni beeka amma waa godhuun jinniinis ni jirti ija namaas ni jirti seeriinis ni jirti seeriin ilma namaa miti rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam itti godhamee ture amma tun waanuma jiraati bar waanuma quraana keenyallee ni jira quraana irratti seeriin numa jirti dubbatamtee jirti amma san quraanuma abbaasa sheekaatu baasa sheekaa beeka quraanatti qaraanaan
namni quraana jibbu jaalatee biti womaa itti jiranii namni quraana akkanatti hin jibbu lafaa ka'e saniifuu inshaallah innummaan nu hayyamee gaafa dandeenye sheeka geessine waa hundinuu yeroo sanni beekamti ammoo ani gama kiyyaan abaluu jechuu hin danda'u. Diliin seenu. Akkuma diliin seenuun fena. Egaa falii siirii ta'a, falii ija namaa ta'a, falii jinni ta'a. Bari iji namaa tajaajiltuu takkaffaa siirii hamtu iji namaa tajaajiltuu. Jinni ta'us mala. Iji namaa namni akkanuma lafaa keenan seenu beektaa ilmi namaa tokko akkana silaalee waan fadhe yoo sirraa jaalate maashaallah yoo sirraa jenne ija namaati hamtuu wanni dandamamura. Yoonannaas jira. Ni jira iji namaa badduudha. Iji namaa baddu wanni dhukkubni hamaan ija namaati ija namaa. Yani dhukkuba du'aan qabne kafirraa beeytee ija namaa tettee du'aa godhachuu hin dandeenye hamaa dhukkuba sanii rabbi nurraa qabu jechaa maashaallah asmaa'illee wayirraa jechaa ilmi namaa takkaraatiin isiniin jaa ummaa amzaa du'aayii godhaa fi abbaa mana isiillee du'aayii godhaa fi isiillee rabbi qiwwaa haa kennuuf jaa du'aayii godhaa fi takkaraatiin isiniin jaa waa goggoduu fi waa wanti kana nuti karaa amantii keenya dhorkaadha. Waa'ee shirkii waa goggoduu wanti rabbi nurraa qabu. Nutillee hin beeknu waan akkasii rabbi nurra haa qabu garuu namni rabbi wajji wal dhabu namni waan akkanaa godhu rabbi isaati wajji wal dhabaa jechuu kiyya ani alhamdulillah abbaan mana kiyya maraatummaatti hin jirtu dhibdeedhuma hooma itti godhame akkana godhu jira sanis inshaallah yeroo gabaabduu keessa wallaanamee ni fayyaa akka duraan inni deebi'a hordoftotaa fi daawwattoota keenya isinillee wallaahi hedduu nu jira akkachuu jirtanii rabbi umrii isin haa dheeressu. Fayyaa keessa rabbi isin faadhiisu rabbi isin irratti haa irraanfatu hin jira warra fayyaa hin qabnes rabbi nu haa fayyisu inshaallah namuu yaada muraada isaa rabbi haa guutuu fi haadha bilaallee haa galatoomtu dhugaadha namira dhuftee mana ilaaltee deemuu jirti namuu biyya namaati hanga dhaggabdu dhuftee ilaaluu jirti biyyi maruu hin dandeenye malee akkasii inshaallah namuu haa galatoomu namni ifi wallis gaggaafachaa. Yeroo rakkoo yeroo bal'oos wal cinaa dhaabbachuunis numa jirti. Jiruma ilma namaa kanaa keessatti waan akkanaa numa jirti. Namni yeruma gammachuu hin ta'in yeroo rakkoos wal cinaa dhaabbachuun bareeda. Namu haaluma jireenyaatu as keessa namu waamaa adda addaatti jira. Namu jiruunsa adda adda. Kaanis rakkoo biraatti jira kunis rakkootti jira rabbi nurra haa guutu. Rabbi irraa guutu. Oroo uummata nata addunyaa taara jirtu koon asii dhibdee himata koonichi waan biraa himata koon asii rakkina waa hedduu himata. Rabbi isinirra haa guutu isin jechaa du'aayii walii godhaa du'aayiin tun waa hedduu nama gargaarti ilmi namaa du'aayii wanni walii godhuuf waa hedduu balaa hedduu namarraa hambisti du'aayiin isin ijaan tuni du'aayiidhaan hin dagatinaa komanti jettee uummata keenya hundaafuu du'aayii ati bilaalis inshaallah atillee rabbiin abbaa mana keenya giyaan walitti isin haa urgeessuun jaa maaliif ilmaan si kophaa guddifachuu jirti abbaa mana kiyyaanis ilmaan mana dhiistee guddee sanuma du'aayiin du'aayiidha walumaa kana keessa walumaan tuqanii qaama cinaati. Abbaa ilmaan safaadhaa miti saniifuu inshaallah namuu karakkoo fi kahamtu keessa jirus rabbi haa baasu atis maaliif hin jee tana keessa amma qalbiin sirraati ilmaan kophaa manatti dhufteetuma ijuma narra babbaastee fiidee deebitaa viidiyoo marachuus hin dhaqqabne garuu har'aan tana atis saawumaanii dhaawame irratti dhuftee xiqqoo si wajjin haasaa jettee yaani yoo namni tokko sirratti waa jetti kophaa jiraachuu fi dirqama roorgaa jiraachuu wanta rooyyaa bultii tana keessatti. La waliin nu hagalchu takkallee rabbi waliin nu hagalchu ani amma ta hundarraa fardiin ta dhibdee tana kabiraa wal dhabbiinillee namni wal dhabbii qabu waluma fayyaa ni fayyaa tafayyaa dura inshaallah ni sabbaa ilmaan kiyya rabbi naa fayyisuun jaa wallahi galatooma oromaa kiyya qaqqaalee naa jiraadda naa ulfaadda maal jetteeftu. Takkanaatis isin jennaa hordofaa fi kamitota keenya ummaa amzaa gaakun warraa viidiyoo dhufaatiin jiraan viidiyoon isin malee viidiyoon isin maraa jiru takaraa biraati arra maaliifin dhimma ummaa amzaa tana hin marree irratti usaa gaafee isin manaa baate sanumaan dubbadhee jeetiin irra hoggaa isin miidhamteen dubbadhaan duraanuu na beetanii mixabiyaati yeessi tana waa'een hedduu jaaladhu waa'een hedduu kabajuu fi akka haadhatii jaati bar viidiyoo irratti magazee namni hedduu viidiyoo isin yasmaru isaa taa'ee waa nama darbatu waa nama raddidu kana gartanii haala amallisaa akkatti mana keessa jiru nutuu dadhabnee jira maaliyyaa isii jaarseettee halkan ulaa takka wajjin cufatanii wajjin bulan akkatti bulu jiran rabbuma tokkichaa beeka. La amma egaa hammaates alhamdulillah balloon hedduu haa galatoome ballumatti guutuu baafee ballumatti rukutadde. Balloon san bargaanuma jabaadha. Balloon ammas yaman kana akkasitti namni gaarii jaalataan kabajamaan kadhee bakka rakkoon takka nama kan irra geesse hunda fiigee dhaabbatu
isa maashaallah tabarakallah isallee rabbiin waasiyaa dhiisu sin jenna aboo bakka jirtu du'aa si goona jira rabbi si yaadii nama waan sin jechuu ka'ee maaliif jette ani baha amma guddoon irra jirtu bal'ootiin urgufeetiin jira guutuu barrootiin deebisee maaliif duraan dhugaa mana kana keessa dhiiroo maal godha ni iyyaa ijoolleen ni baaree dijeetiin rakkadha ilmaan fiisas namugaa tajaajila kophaa fedhaami saniif eega bal'oon irraa fudhee mana isaa galchee torbaan dabaree alhamdulillah afura fudhadheetiin bal'oo irratti jaqasu jira bal'oon haa galatoomu wallahi amma nama iftinaa dhabeejiitiin waan rakkaddoon qabu nama hedduu na jinaa jira la nama ni qabdu maashaallah tabarakallah obbolummaan ta'u wajji dhalatan qofaa saahiboonni isaa hundi wareegamuu jirani inshallah nutis isaa fayyee nu gammachiise gammachuu rabbi nu agarsiisu isa fayyisee akka dursanii wajjiin teenyee wajjiin gammannee wajjiin bashannannee wajjiin dhuunnee asirraa akkasin nama boorson innillee rabbi fayyaasaa waliin nu adaabu inshallah ni rabbi inshallah fayyaasaa rabbi nu agarsiisu dhibdee tan rabbi irraa fuudhee darbinee jira inshallah bismillah yaa rabbi du'aayii goonataa nurraa dhaqee balisiin jenna inshallah tabarakallah yaa oromooti du'aayii godhaafi du'aayii beenugaa takkaaf lammit darbannee jira warreen du'aayii beetan guutuu keessan kommatti du'aayii godhuu dandeessanii akkuma hundattuu jaalattu du'aayii godhaaf abbaa hamzaatiin sininjaa hordofaa fi kamsa amma akka abbaa hamzaatti nama hedduu dhibee akkana kana rakkachuu jirus ni jira yaani hoolin baafannee online haaran fayyadamne hedduu jira akkasii inshallah namuu rabbiin haa dirmatuuf akkuma jirutti dhibdee mana keessa dhokatti jirtus rabbumaan dawaa haa erguu fi inshallah bismillah hordoftotaa fi daawwattoota keenya isinillee rabbi umrii isin haa dheeressu warra biyya namaa jirtanillee rabbi isin haa eegu inshallah isin eegee yaada muraada keessan guuttattanii nagaan warra biyyatti galee gammachuu warra isaanii wajji jiraatu rabbi isin haa godhu umrii isin haa dheeressu hamtu nurraa haa qabu oromooti yaa qaqqaalii daawwattoota keenya qaqqaalii nu jiraadhaan ulfaaddaa namni isin qabu waan dhabeen qabu hedduu nu cinaa jirtanii ulfaaddaa isin jenna تكرادي سن جنات إن شاء الله بإذن الله هنك فيديو براك أبو الناس ندي بنت فيديو قبل الناس فيديو خيري فيديو رزقي فيديو فيا ناس ندي بن إن شاء الله بإذن الله دعاء نقول أكلوا تجنة جاي ربي ناس نودي عجون وتفيا ناس ندي بن جنة ترى تكرادي سن جنة كارراو بينو أراكتي بريه نديتو تسم بينو أرانو بريه ماله أكتي ديتو سم بينو برو أكجرانو بينو أمرن هنتي هرك ربي جرتي قالوا إنه ما جنّن إلما نماتي إلما نماجا أبدي مرتو أيوة إنبينو تاني جراتش بيننا ملا يوم دونا يوم واتانا بينو قالوا كم الدونان بينو إن شاء الله بإذن الله يبرو ربي نجان نجراتش سه وليد ديبنا إن شاء الله بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.